bakki dhaloota koo godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoodha. Amma kanan jiraadhu garuu Finfinneedha. Waaqayyo waan guddaa naaf godhe. Waan inni naaf godhe kana immoo dhugaa bahuuf asitti dhiyaadhe. Yeroo baay'ee na yaadan ture. Garuu naan mijannee akka carraatee akkan dhuga baatii kana dhufu kan na godhe. Waaqayyoof galanna ta'u jecha gara dhuga baatii kootiitti darbaa jechuudha. Namni baay'een gaafa deemu fayyaa fakkaataa uffatee gaafa bifisaa bareedee deemu rakkina waan qabuun fakkaatu. Garuu akkas miti. Namni baay'ee wayyaa kee dhokatee deema malee rakkina guddaa gola isaa jira. Dhukkuba baay'ee jira, waan baay'ee jira. Eenyutti kan hin himanne. Amma kan hin dhugaa bahu bara 2014 ji'a 11ffaa keessadha. Yerichi baay'ee yeroo ulfaataa ture akkuma tasaa ituma hin beekini dubbii cimaa baay'ee ta'e tokko biyya keenya keessatti ta'e karaa waraana mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Innaa gaafa sana ganama sa'aatii 4 sa'aatiinsa mana miicaa tureen. Innaa kana gidduutti bakka manumarraatii abidduma boboo argine jechuudha hundumti keenya. Isa booddee namni tokko na bira hin jiruun ture. Baay'een isa booda shaaworii keessatti hin kufee. Sana booda achuman ciise bakka. Ka'uun dandeenye namnis na bira hin jiru. Isa booddee sa'aatii dheeraan ciise. Halkan 4 guyyaa 4 ituu gad hin ba'in manarraa akka kanatti abiddi nu roobaa namni baay'een du'eera. Lubbuu baay'een badeera. Garuu immoo inni Waaqayyo oolchee gargaare immoo darbee jiraata yoomiyyuu namni guyyaa isaa malee waan ta'u qaxaroo isaa malee siin du'u. Kanarraan kan ka'e namni tokko gadi ba'uu hin danda'u. Ituu guyyaaf halkan olii isaan beekin guyyaan 4 ta'e gaafa guyyaa 4 Waaqayyo hunduma isaayyuu qabbaneesse. Sababa sanarraan kan ka'e sa'aatii dheeraa simmintoorra waan hin ciiseef jechuudha. Somba koo kana qorri na rukutee ture. Kanarraan kan ka'e baay'ee na dhukkubee mana qorichaa gaafa deemu qoricha naa kennanii waan tokko furmaata hin arganne. Isa booddee qoricha isaan naa kennanis na bira ba'uu didee baay'ee na qufaasisaa na dadhabsiisaa nyaata nyaachuu hin danda'u. Kana booda gara ji'a tokkoon narra tureennaan wanta kanaaf Finfinneetti deemii ilaalaminaan jedhanii. Isa boodanis gaafanas Finfinnee dhufu X-ray yeroo 3 na kaasan. Gaafa na kaasanii dooktoriin akkas naan jedhe. Sombi kee kuni inni bitaaf inni mirgaan baay'ee wal caala saayiziinsaa. Darbee immoo karaa lamaanuu wanta irratti mul'atutu jira naan jedhe. Isa booddee anis bakka baay'ee nan rifadhe nan sodaadhe. Sababiin isaanii haadha ijoolleedha. Ijoolleen qaba waan baay'ee yaade sa'aatii sanatti jechuudhaan. Innaan isa booda maal naa wayyareenaan qoricha tokko si ilaannaatii kana fudhadhuuti irratti ilaallaa yoo ta'uu baate immoo iddoo biraatti rifeerii si goonaa naan jedhe. Isa booda tolee jedhee qoricha ija 3 naa kennee utuu nyaatiin fudhadhu galgala naan jedhe. Qoricha sana san fudhadhe dhukkubi sun natti caale malee waan tokko jijjiiraman qabu. Sana booddee ammas deebi'een naqe. Ammas irra deebi'ee yeroo lama gaafa X-ray na kaasu wanti sun iddoo isaatiisin sochoone hin banne ammas. Sana booda Waaqayyoon baay'een boo'ee kadhadha. Yaa Waaqayyo umurii malee ijoollee koo haadha hiyyeessaa gootaan jedheen baay'een boo'e. Sana booddee gaafan baay'ee boo'ee Waaqayyoon kadhadhu bakka keessa kooti immoo sagalee wayitu na jabeessa bakka hin sodaatinaan jedha. Kana duras Waaqayyo waan baay'ee du'a baay'ee narra dabarseera nama akka Waaqayyo na gargaaru garuu isa booddee galgala ituman taa'u dooktoriin bakka wanti kun baduu direera waan ta'eefi iddaasee hospitaalii deemiiti CT iskaanii ka'inaan jedhe rifeeriin haalaati. Sana booda tuman cannaqamu galgala tiiktookiin ilaala taa'ee namni Waaqayyoo jechuudha. Paaster Lolaanfaa kadhannaarra jiru laayiviidhaanii. Isa booda gastiin itti ergadhe callisee. Yaa Waaqayyo har'a na arguu qabda. Yoo dhuguma na wajjin jirta ta'e kakuu ijoollummaa baay'ee narraa qabda. Har'a rakkina koo kanarraa na hiikuu qabdan jedhe amantiidhaan murteesse. Isaanis Waaqayyoof galanna ta'u akkuma itti ergadheen na seensisanii. Sana booda gaafa na seensisanii jalqaba rakkina koo isa kan biraa ani waa'ee dhukkuba kootiif. Waaqayyo gaafati karaa biraa hedduu karaa biraan sitti jalqaba. Kan biraan itti dubbate Waaqayyo. Ammas keessa kootti tuman isaanii hin kadhadhu garuu waa'ee dhukkuba kootii sana yaada. Waaqayyo dhukkuba koo ilaaliin jedhaan. Isa booda ati naan jedhan dooktorii irraa sagalee nama yaaddessu
waan nama sodaachisu waan abdii nama kutachiisu dhageesseerta kanarraan kan kee raafama guddaa keessa jirta akkasittiin si argaa rifeeriin sirkatti arganaan jedhan isa booda akkan ta'u wallaale maaliifi waaqayyo bakka iddoo rakkina kooti isan argetu nanaasise baay'ee sababiin isaa saba waaqayyo tammas hin dhiyaatta waaqayyo sinitti dhiyaata gaafa lafa kana teessanii waaqayyo toof kennaa rakkina kee gararraa waaqayyo jira dhukkuba kee gararraa waaqayyo jira yaaddoo kee gararraa waaqayyo jira haalleluuyaa sana booddee tokko lamaan natti zarazzariin gaafa isaan natti dubbatanii eeyyee sirriidha nama waaqayyo kanumaafiinanis kadhannaa barbaadee isinitti ergadheen jedhe isa booddee namni waaqayyo na kadhatanii bishaan qabdaa of biranaan jedhan eeyyee qaban jedheen an silmayyuu qophaa'een kan kadhannicha kadhachuu barbaade bishaan kee buufadhu harkatti qabadhu naan jedhanii anis buufadheen qabadhee isa booddee na kadhatanii afuurri kun humna du'aadha jireenya kee miidhuudhaaf lubbuu kee yeroo malee galaafachuudhaaf sirriidha wanta dooktoriin si shakkee kun sirriidha dhuguma wantichi garuu waaqayyo gidduu sii gala sirratti ta'u naan jedhan haalleluuyaa akka keessatti buusaa galateeffadhaa fi waaqayyo isa waqtuu galu sana booddee boriisaa qaxaroon qaban ture isa kan siitii iskaanii sana bishaan kana amantiidhaan dhugi amaniitii dhaqi ilaalamii ati bilisa waan tokkoyyuu si keessan jiru diinillee karoora sirratti baasee garuu waaqayyo gidduu siif galeeradhanii isa booddee siitii iskaanii sana gaafan dhaqee ka'u guyyaa tokko booddadha kan inni ba'u riizaaltiinsaa sana booda nan eegee gaafa saatichi ga'u karaa telegiraamii si ergina naan jedhanii riizaaltii koo sababani iddoon mana qorichaa sana narraa fagoo waan ta'eef dhufuu hin danda'u jedhee achumaan naa ergaadheen bilbila koo laadhee fi achirraan naa erganii gaafa naa erganii waan hundumtuu isaa noormaalii ta'e naa galateeffadha waaqayyoon sabni waaqayyoon lafaa kaati ilichaati galateeffadhaa fi dhaabadhaa miila keessaniini waaqayyoodhaaf galata kennaa haleluuyaa sandoormaali godhu sana haleluuyaa waaqayyoo isa du'a yeroo malee nama oolchu isa ijoollee koo yeroo malee haadha hiyyeessaa gochuu oolchu kan ammayyuu guddisaa dabalaati naa galateeffadhaa sabni waaqayyoo riizaaltiin koo kunooti saba waaqayyoo akka kanattiin bilisa na baasee waan hundumaarra nagaa koo erga gaafa sanaan mataa cabsaa tokkoyyuu hin qabu dooktoriin ni jalqaba rifeerii na godhee gaafan kanatti geessu dooktoriin si kaase sun sirriitti sin kaafne ammayyuu iddoo biraatti ilaalamuu qabda naannoo an fayyeera waaqayyoon karadheen fayyee dhufeen jedhe haleluuyaa 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 amanteen naanarra rakkina kee dhukkuba kee harcaafattee galta lafa kanaa fuuteen galtu akka nama gabaa dhufeetti taa'inaa gaafa lafa kana teessan amanaa laphee keessa waaqayyoof kennaa inni humna keessan gararraa ta'e waaqayyoof salphaadha nama kana immoo akka qalliitti hin ilaalinaa waaqaa gaditti biddeen isaaniiti kan hin nyaachaa jiru waaqayyo ammayyuu bara isaanii mana isaanii jireenya isaanii umurii isaanii nuuf haa eebbisuu nuuf haa dheeressu jedha isin immoo darbaa jiraadha rakkinni keessan isinitti ulfaate ammayyuu waaqayyo isinirraa harcaasa galgala kana amanaa ta'a kanuman dubbachuu barbaada waaqayyoon ammayyuu naa galateeffadhaa guddisaa galata keessa waaqayyoodhaaf dhiyeessaa ameen ameen gooftaan guddaa godhee si haa eebbisu fayyaa ta'aafi akkamitti akka inni godhe wal gaafachiisa dhimmi koo barana Fitti kabaa tokkon qabu koo Yesuus hojjatee jarana kamitta kan ni godhe wal gaafachiisa dhimmi koo barana fitti kabaa tokkon qabu